Kasina taphatteechu waa wajjin dabarsine hunda akkaataa na jina wajjin haasu sila ambiraajitti nama keemee nama dhaqa kaan fardoo akkattiin isii fuudha akkatti jaalatii akka isin qabatu sawwallal. Kophaati yaa dhufu tokko wallaahi akkasuma biraa nam tokkollee hin qabar waa wajjin haasu ni jira bar ragaa guutu jira bar sagalee fi barreeffama jira ragaani. Sagalee barreeffama yeroo obboleettii si takkaa jira jaanii obboleettii si yoo dhiitan beeku. Obboleettii takkaa jira jaan. Ala kulli ala diwaan fadhe. Ammaan tana bar sanii miti bar bakkuma bakkaan duraan itti dhiise mana sana gisee dhaqee hin jirtu bakkaan duraan baafatte karaa hoteellee nagar. Tanuu gaafan qaamaan bira dhaquu bas na haddee na gara gara. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattaa fi hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenya keenya noora maddis naa gocha. Nageenya maatu jira miti mi yaani akkaan jiruun quba qabdan. Urjii wajjin waa wal keessa waan walitti jiru jechuudha. Urjii wajjin waan itti jiru quba qabdan jechuudha. Urjiin jechuudha arraa ani urjii isiin akkasitti firraa loltee ani namni mee nama jaalate jechuun ni argamame namni tokko nama si jaalate argattee jechuudha. Ani nin jaalate malee wanti osoo nama jechuun nama jaalate namni gisee argate hedduu bas gammadu qaba jechuudha. Ani jechuun urjii yoo isiin tolaan ditte dirqiin si fuudhe jechuudha. Maaliif nan taphattee jechuudha gammaan tara. Yeroo dheeraa wajjin haasoo miseenjeraa fi waastaappii fi imuudha jechuudha. Wajjin haasooyne waa hedduu wajjin haasooyne. Sanuu dan gabbaasee isin garsiisa. Sagalee isii wajjin haasooyne waa hedduu jira jechuudha. Sanuu dan isin garsiisa jechuudha maanta. Ammaan tana jechuudha. Akkuma isaan nama akka jetti miidhamee jira. Zakkoo jechuudha. Zakkootuu birratti zakkootuu jechuudha. Nama akka jetti miidhamaa ta'anis. Isa kanaatu bakka isa kanatti dhaqee akka inni gargaaru. Isa dhaquufiin dawwaleetiin waan keessi yeroo hunda isaan mari'adha. Maaliif naaf nama miidhamaa akka waliiti jechuudha. Waan keessi yeroo itti himeeti. Mee namni tokko nama jaalatee anuma waan hojiin haasofte waan hojiin dabarsite dilasan isinin garsaa jechuudha sun haasawa wajjin haasu hunda ol baasittiin ol baasuu hin ta'a yoo isin naditti yoo isin diddee jechuudha ol baasittiin isin agarsiisa. Amma zakkoora dawwaleetiin zakkoodhaan wajjin waa'ee isiidhaan irraa mareedha. Nama na gargaaru ta'e na gargaaraa nama na gargaarates ififuu rabbiin kiyya na gargaaree akkaan godhe isii numan baasa mana sani. Numan fuudhaamti numan fuudhesi. Urjiimu numan fuudha. Ni laaltan. Ni agartanii jechuun hojii. Mee nama jaalate jechuun laaftuudha nama jaalate ni harkama nama jaalatu. Kaisi nama kana taphatu jaalala. Mee ani kun mee akkasina taphattee jechuun waa wajjin dabarsine hunda akkaataa na jina wajjin haasu. Sila ambiraajitti nama keemee nama dhaqa manatti. Anna dhukuba akkana kaniin bee nama dhaqu. Akkasii nama wajjin haasutee gaafa na bira dhaqu na galgaltee jechuudha. Egaa amma irratti walitti zakkoodhaan bas waan jiraa zakkoodhaan jiru mareena. Zakkoodhaa wajjin wal mareenettiin zakkoo ittiin dhaqaa bakka inni jirutti dhaqee fuudhee zakkoo wajjin biyyoota fuunaa jechuudha. Tolaa fi dirqitti nama kayya miidhamaa ta'an ta'eef na gargaara jetti jaalla. Na faana turaa isin. Kamu na faana turaa dhaate na jiru geeffadha. Urjii haga kan namni taana nama harkatti ilaalaa jira. Namni garuu kan nama miidhu ture namni ta'e urjii. Ayyee zakkoolee ni kaasu maatii yaa. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Akkami zakkoodhaa mee? Zakkoodha. Eenyu zakkoodhaa meeti? Zakkoodha ta'e eenyu? Ana bar bulchaadha bulchaa. Maal si gargaara? Akkaan si beekutti bakka ati akka kiyyatti nama miidhamaadha bas nallee beeku baattu urjii ni beeytaame. Urjiitu. Urjii ni gaafaa. Barka isirraa jaalatti na qabdee agaruu nu wantoota illee ni. Urjiirraa jaalatti qabdee. Jaalala gaafannaan taraa duraa akka nama na wajjin haasooyitee miseenjeraa fi waasaappiidhaan haala na wajjin haasooyitee jirti jaalala bas. Waa'ee jaalala jaasoote gaafaan isii bira dhaqu bas na haaddee na garagalte. Si garagalte? Na taphattee jirti gafan. Yaada deemtoon sirraa fudhachuu didde? Yaada jedhan raafachuu diddee dira sana lafaasettee dira sana wajjin haasooyitee gaafa isiin dhuftee akkanis taphattumee akka maal sodda qabate.
eenyuun si ergeman Ana maanta duraan illee nama gargaartaa bas kan gargaartu yoo na gargaaru dandeessi jeetu masa. jechuun nama bilbila kana si hanne namaa si hanne moo Bilbila kee YouTube kee jalaa hin fudhadhe zakko. namarraan na beeyta moo jechuun akkamitti ergachuu dandeessi? Akkaati nama gargaartu duraanis beeka waan ta'eef. Ayyee Achumaanis samboota bakka jawwaala kee raqama kee bonni kee YouTube kee jalaa argadhe. achi jalaa argattee fudhatte? Miidhama dhimma keetii malee ilaalcha biraa akka qabdu hin jirtu hin qabdu jechuudha ilaalcha biraa. Ani akkasina miitee hin dhiisu. Isii hin dhiisu jechuudha. Kanarratti yoo waan na gargaaruu dandeesse akka na gargaartu hin fadhu. Akka na gargaartu? Gargaarsa yaa miidhamaa barbaadu. Akkaan siin geedi? Alaa kulli haala amma? Eewa. Ani waan hin doosiin gargaara rakkoota kan qabu. Tole. Hundinuu warra bibidee beektaa? Sana akkasuma. Isii haasawtee amansiisuu hin dandeenyeeti. Gaafattee akka waliigalaatti murtii si kan ta'e hin qabdu. Namni on duraan amma wal jiraa jenne wajjin haasofne wajjin fixanneemi. Namni dubaara hojii haasa'eetuma yaadaan wal amansiisee qaamaanis haa ta'u waliin dhufa. Gaafan qaamaan bira dhaquu bas na haaddee na garagalte. Si garagalte duraan akka itti haasofsiisu turtee fi akka qaamaan itti dhuftee wal addatti ta'e immoo. An garaagarummaan qabu sanumaani. Waan isii jijjiiree hin beeku. Garuu akkasitti na lafaasiftee akkasitti yeroo hojii dabarsiiftee kana hin dhiisu. Hindiisin kun waan dhiisu ta'uu miti. Lafaatiidha. Aywa. Hayni akka hindiisini. Ati bee amma fakkeenyaaf asirratti maal na gargaaruu dandeessu? Wanni akka namummaatti si gargaaruu danda'u. Qaamni fi ollaan waan irratti harku malee qaamaan wal agarree hin beeku. Qaamaan wal agarraa amma wal agarraa yookaan guyyaa tokko booda yookaan armaaf burti. Nama na si ergesanii wajjin. Aywa. Qaamaan Hayyee sittiin dhufaatii ati bakka jirtuu fi kana hunda natti himiti. Amma kiriin jiru sitti himu mirga guutuu hin qabdu. Yaani maali? Maaliif jennaan waan fiduu waan jiru beekuu hin danda'u. Ani diinii hedduudhaan qaba. Laa khalaas hayyeen ani wallahi rakkoo biraa kan qabu ni tokko sumattiin haajamee yoo na gargaaruu dandeessu jeetu malee. Siina mana wallahi eegeetti wallahi guutuudha. Wallahi eegeetti kakattetti. Wallahi waan takka akkuma na gargaartuuf maaliif nama gargaarutti si beeku waan ta'eef tokko yoo tun hedduu taphattee jirtu wallahi hedduu akkaan bas yoo na gargaare jeeti ifillee ni miidhallee jee akkamittiin if miidhaa yoo namni osoo namni kan nama gargaaru kun jiru jee si dhufe. Isii duuba namni dhiibbaa sirra godhu wajjin dhiibbaa sirra godhaa jiru ni jira. Isii duuba ammoo. Isii duuba dhaabbatee isii jaallaa walii jibbanii isii duuba namni dhiibbaa sirra godhu kan jiru kan beektu. Ammaan tana bar sanii miti bakkuma bakkaan duraan itti dhiise mana sana giseen dhaqee hin jirtu bakkaan duraan baafatte karaa kutteellee nagar. Tana hunda barra koon amma yoo nama isii bira deetii nama isii bira deetu nagar. Amma qorachuutti hin jira haayee tana garuu obboleettii si takkaa jira jaanii obboleettii bira yoo dhiitan beeku. Obboleettii takkaa jira yaan. Haala ala kulli haala diwaan fadhee waa ta'u. Eewa. Yaada keessa irratti rakkina dhugaan afaaniin naa himtu kana dhugaadhaan yoo qabaattu taate. San gaafa wal agarree agarta kan fi rakkina hiyyaa fi waan na keessa jiru. Hayyee haa ta'u. Eewa. Bilbiluma kana naa ta'u wali bilbila kana garuu nama tokkotti kan kennini. Nam tokkotti kan nuti tokko hoyi. Nama tokkotti kan kennini. Eewa. Inni baay'ee magaalaa sana keessaa qaba. Hayyee. Garuu kan itti namni mana waan takka na godhu hin jiru. Rabbi malee namni waan nama godhu hin jiru saniiti. Waan takka na godhu haa ta'u. Akka rakkina keessatti. Sa. Qaama wal agarreefi. Qaamaan egaa wal agarree booda. Sida adeemsa keessaniitii fi waa hunduu ilaallee. Eewa. Irratti yaadaaf kan si kannu irratti kan waan hin danda'uunis si bira dhaabbachuu danda'a yeroo sanii biyya. Wal agarreetiin kan waa hunda rakkina hiyyaa fi miidhama hiyya gaafa agarte akkasii na bira dhaabbataa tokko. Hayyee sama qaama keetiin kootu. Hayyee amma naaf fayyamtee jechuudha. Ammoo akkuma siin jee kana. Eewa. Waan biraa qabattee kanatti hin dhufne qofaan barbaada. Zakko wanti takka wallahi miidhama hiyyaa fi rakkina hiyyaa. Dhiira keetii bakasiitii haa ta'u nama isii duuba dhaabbatee sirratti dhiibbaa godhuu jirus haa ta'u. Eewa. Qaamaan gaa hodhaa kee qofa na kottu.
Kophaati yaa dhufu tokko wallaahi akkasuma bilaa nam tokkollee hin qabu osoo nama qabaadhee dila nama miidhamu beekta. Maaliif ati nama rakkataa hunda gargaaru saniifiin si barbaadee bakka ati jirtu lokkoo isa kee yuutuba heeraa namarraa illee gaggaafadhee akkasi baasee si dawwal. Ayyee ati maal akka ilaaliti Eewa. nama dhugaadhaan sirraa fudhatee fi kasirraa fudhatinis akkamatti ilaalchaan beekuunis ni jira. Sa. Waa hunda afaan guutuudhaan yaadatti kannattee garsiifattee sirraa walii galatti fudhattee jirti isin duraan akka ilaalcha ta'etti. Duraan bar fudhattee jirti. Ayyee. Hoggumaan an bira jijjiiramte waan isii jijjiiree walaa Fudhachuuti akka akkamitti addaan baafatu. namni kun bar ragaa jira bar waa wajjin haasofnee jira bar ragaa guutuu jira bar sagalee fi barreeffama jira ragaani. Sagalee fi barreeffamaas walii galatti qabattee jirta. Qabadhee harkaa qabu hunda isaa. Akkammoo maqaan hin balleessine. Ol baaseetiin magaalaa kana keessatti sila jaallaa keessa nagalchiteen akka maqaan hin balleessine. guututti siin garsiisa. Waa jettuun siimaa jirani. Guutuun ni agarta guututti horiin baasan ni agarta. Takka miti kuma takka tireenii amansiisuu ni dandeenya. Eewa. Haa ta'u waanummaan ammas hin beekuun qabatamaan dhugaa fudhatama namaa qabdu kan namaafis fudhatamtu. Taanaan rakkoota kan qabu qaamaan kootu waan jiru wajjin mari'anneeti. Eewa. Fuula duratti hin tarkaanfatu. Tamaam galatoomii waa hunda wallaahi wanni takka wanni nama bira jiraan jirtu dhugumaanii karaa kee dhufe rakkadheeti malee wanni nama fuula namaa dhaabu hin jirtu rakkinaan fuula namaa dhaabu ganii beeytami nama gargaaru hedduu hin jiru maaliif ati nama gargaaru hin beekamu waan ta'eef hedduu nama gargaarte. Galatoomi namni anas erga kun yaada annan qabu guututti illee siin himne addaan siin baasne. Haa ta'u garuu rakkina kanaan akkanatti mattee keessa argaa jirutti bareedaadha. Egaa irraa fudhattee namni duubaa dhiibbarra godhu jiraate. Aywa. Ani akka nama tokkotti waan hin danda'u. Aywa. Waan hin danda'u. Siin gargaara. Ayyee. Wala garre inshallah. Tamaam ayyee galatoomsa koo hoyyee. Bilbila kan koo ofammoo abbaa gadatti kan tanni. Nam tokkotti kan wallaahi tokko. Ayyee. Ayyee yeroo baay'ee na qabadhu tii gisee si dawwalee garuu bilbila kanarratti tole. Bilbila fayyadamaa hin jiru. Akka carraa himaa nasiiba bareedaa qabdaa'u. Laa amma hangaanii fi barsa qoyyaa wanni namni akkaan hin miidhamne bilbila kan illee cufatiniiti. Ayyee. Ati bas tole ayyee galatoomi galata guddaa qabda. Ayyee baay'ee yeroo baay'ee. Daawwattoota furdisoo keenya kunoo akka ammaan tana agartan kana zakkoo nama gargaaru hin beekamu ni beekanii. Zakkoo qabadheetiin yoonii fi urjii dhiise. Urjii akka feetaa tulle jechuudha. Urjii bakka isiin jirtu baasee nagarti. Haga isiin namni kana isitti agarsiisu ta'a. Isinis ni agarta kanuuta. Waliin laala. Haga isiin namni kana irrumaa hin qabaatu. Isii fideetumaan isin agarsiisa ta'a. Wallaahi akkasuma bulla hin laatamu. Akka namni ta'u. Mee namni dirisan akkasitti raffee. Yeroo dalagaatti yaa dhaabee isii wajjin yeroo itti jagubee isitti tasuun haasa'u. Mee nama mararu mee namni obboleessan qabdu isii maal takkaa nama jaalattiin beektu. Miidhama kiyya kana garuu rabbiin naaf kafala irrumaa hin kafalachuu ta'a ammoo urjii akkaan barta'u akkattiin isii fuudha akkatti jaalattii akka isiin qabatu sawwallaale. Takkanatti yaa'uutu kan hanga viidiyoo biraatiin qabadhee isin dhufuutti hagaan isii qabee isinii fidee dhufuutti isin nafaan turaati. Haga viidiyoo itti aanu walitti deemuutti yeroo gadi nafaadha.